Yoya! Deebinee jira ammas akkuma beekamu fataa isaa pilaappilchachuu kofluudhaan aan obboleessi keessa qallaan onnee xuunchaa jechuudha. Rawan baay'ee laalla maali jettanii arda duraan dursee akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Akkana arguu jirtaami na ala ismoo ilmoo miskiintitti na arguu jirtaami akkana laaluu jirtutti arguu jira bada qurunxaa ilmaan danqaraa. Kanaafuu chaanaalii kanaaf haaraa yoo kataatu subscribe gochuudhaan maatii Jaabuu Buqqis maatii Jaal Buqqis ta'uu ni dandeessan jechuudha. Firiida kunini adeera khiyya waan kaffaltuun qabdu chaanaaliin kun chaanaalii fataa zanaa fataa birqic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 ci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 c deebiste shuf nigarta birrii sittin fakkaatin paawundiidha si shallama yoo ka deebistu si shallama jechuudha. Maali gaafin kiyya hattuun takka hoggaa mana nama tokko hatuuf deemtu maal jetti koomentira naaf kahaa yoo deebiste ilmoo bakka jirtu dhufte si shallama. Amma oduu dheeressuun hin ta'u nareen daldalaa waan tokko yoo balleessine hamma dhuma viidiyoo kennaa nu faana baasiniin jedha gama viidiyoo kennaa. Who play with me? No way. Jaabuu react Oromo style. Okay, me Oromo style. Style ka baadare Oromo style mate santa ayla le video kana jechuudha. Okay, hojii dhaggeeffan. Bandupattu maalikootiin dhufte. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Maazii dhufteen dubbatte digoodde. Maazii abbaa wallalti maqaa Oromoo miti maa. Oromoo maa hin jilaati. Maa hin dubbannu. Ramadan keessa hariin wal dubbatee waliin maati maa hin dubbannu. Maa farraa deessa isaa ibsa namni wal bira maal baafadhu ka wallahi horiidha sin horii bakaraa horii baafadhu eega naasumne baafadhutti abbaa keetii. Come on guys, come on bro. Eega afaan hin beekne horiidha mootii maan baana keetii munni sun. Horiidha abbaa manaa keetii mana eega siin deefne maaf rakkasiisutu brother chiikota kadhata laal chiikota kadhatu mana page. Beetiin raggeeffachaa galee beetiin boontaa maalati beetee irraa beetii nama maal beetiin boontaa laala. Sanumatu mukarra baasee akkanatti kunoo soddoma si daawwachiisaa irraa bitiisi. Haajaa qabu hin jiru ishiin booniin jubbii. Oh yaa namni haajaa qabu hin jiru hin booniin jubbii. So dhiisi egaa haajaa hin qabaanne maa gisa jaab torba miseejii wal jala barreessite ababaa ergite essa fikirii emme ergite marqa irra dabaltan. Marqaadhaan hin jenne Jaabuu react waa jedhi. Okay, waan jedhamee maali viidiyoon kun waa jedhii jedhan ittiin waaman ni maali viidiyichi. Nene waan jende takaffa naasuma zimbachi tasfa. Muka eski kaate moosisi. Eji. Ceva sabi. Dabbo yemma anten eski aganyashi selamun isteshi. Amatuni maal taateerti. Rabbi obsise hagen. Amin. Jaabuu react. Okay, Jaabuu react. Maalin nu waaman badaat. Daabboo qabattee jirti ka adeera kiyya daabboo dara bakka isin keettu hojii ilaalame. انت انا جربت راجل انت رجعت انت شوف
Goy kan jedhu. Jikoonni ka daabboo hagana afaan kaa'achuu dandeessan hoteela maalii kanatti akkana nyaataniisa. Okay. Subhanallah. Asitti jechuudha. Asitti jechuun barbaadu jechuudha. Tanaan kana akkanuma daabboo siin akkana kaatisa fuudhanii daabboo pilaas daabboo godhan jechuudha. Jaabu react kofla sadi ka gurbaa maaliif abaata. Annama afaan Oromoo barreessuun beeyne komentii namaa barreessina aaree jiran. Aarullee Oromooti yaadha isa fagaan wal barsiifannaa. Okay. Maali? Gurbaa maaliif harbaata? Yo, come on. Lammiin barate akkanatti yoo itti dogoggortee barreessiteef illee sirna sii deebisa jechuudha. Jiraachuu baay'een albaa akka jiru. Albaan mala jiraatanii akka kan geerruuta nyaadeen albaman baay'ee. Utuu siitii meekaappii jettee itti mokkaataa wanta. Maal nyaattee albaata wadaati? Ani? Yuun albaes? Akka kan kiyyan yuun albee xiqqoo yuun alba'ani akka xiriinyiitti albaman baay'ee. Isuma ayyuu biyya lafaa kanatti albabu maal nama rakkisa? Qo'isiyaan ka jedhu I think ijoollee wal beektu akkana kominti walii barreessee walii deebisa. Okay. Laaka kana wal beeku haasaa. Albabu malee biyya kanatti udaanuu malee deemni bu'een agartu waan ta'eedha. Akka. Isa biyya keenya asiiti mu. Isa taa'ee koo raa'ija keessa silaalu. Yoo ta'e abdaantee qaati taa'ee ija keessa silaalu. Xub goonellee xub jedhee silaala. Ayyee. Isa siiti mu wanta akkasii hin jiru gaaffilee. Tana buutee. Adaba malee guddatte sumaayyuu mana barumsaatti rooban baqanneera. Sirra. Kanallee shimee kanallee Jaabu react. Okay, Jaabu react. Shaaworii seesalan. Okay, video kana laalan duratti jechuudha mucaa tokko garaana nyaate jechuudha. Mee hojii ilaalla qoy. Look guys, look. Yeah. Yo. Go on, how you stop? La, badera jo baba ka badera. Aseniyoda kan foolin shittoda siyaa dembaroda. Iyyaas ni jalaa dhaame. Iyyaas dubartooti keenya iyyaas harma keessani iyyaas warra eebuusa iyyaas aadaa faranji iyyaas fuudhu maal godha iyyaas qaama qullaa deem iyyaas maalumsiin godha iyyaas nuufillee yaada iyyaas nuufillee yaada nuufillee nu xuruudha garuu maadhaa inni shaaworii fudhanne. Meetanallee maal jettaa? Okay. Ashee. Maanam galateeffatte. Maal irratti? Dammoo an kan jedhu dubartiin onnoo dheeraa barbaaddi aniin jenne. Dammoo an kan jedhu dubartiin onnoo dheeraa barbaaddi aniin jenne. Eshi dubartiin onnoo dheeraa barbaadu osoo hin taane akkaataa hojii keetiiti waan naan jechuudha. Akkaataa hojii keeti. Dhiirotee qophaa'aa haga ammaan kana qofforuudhaaf. Singale gamana galabbattee ol galabbatte. Gamanatti olitti gaditti. Ani jenne
Undefined that good no ana kanara dubbachuu dirqama kenna. Te ofirra keettee of jala deebistee yoo hojjette. Guys. Asitti jechuudha. Anka jedhu mucattiin tun na'amani faranjii dadhamtee dhufte. Akka feete hojjedhu garuu qilleensa seensisi. Qilleensa galchi. Okay. Qilleensa akka feete hojjedhu qilleensa hin galchinu. Maal jechuu? Maal jechuudha kun? Qilleensa galchi jettee siis mee. Feete hojjedhu garuu qilleensa seensisi. Yeah, come on guys. Nami galiisa seensisi. Yaa osoo inni galaa mire hedduun rifti fudhadhaa jechuusiiti bira. Ijoollee arsii dhiiraa moo Ishee. namni baay'een akka jedhanutti misikkirii baay'ee dhiyeessaa jiran. Okay. Andeenya Maali maata? Maaltu adda? Uma nyaatan irraa waa'ee moodhan yaadata. Yaa sirri. Uma nyaatanii argan irraa waa'ee moodhan. Waan qammasni argines ni himna. Ijoollee arsii dhiiraa moo Congratulations ijoollee arsii dhiiraa. Isin kamaaltu hixamman akkanaallee seentan. Ani hin jenne. Mucattiin jedhe. Okay. What? Okay. Nanti durinya bicara. Ada zaman akkamit dhufne barana. Waranya. Ajaib umri nu aderisu wanummaa nun argine yun jirtu jechuudha baran waan baay'ee rabbiin nu garsiisuu deema jechuudha. Viidiyoo ayyi abbas jechuudha viidiyoo ajaa'ibaa paastarii jechuudha amma viidiyoo kanarra wayita dubbadhu amantii namaatu itti illinaan hin jedhinaa dhiifama. Ani viidiyoo amantii namaa amantiin kamuu kabaja qaba namirattu abbaan fedhe mukattamanii dhagattamanii waan barbaadde ta'amanuu musliimii kiristaana pheenxee abbaa fedhe maan taane amantii namaatu kun anna biratti amantii kiyya na dhoogaa akka amantii namaan tuqne waan ta'eef angaruu viidiyoo kana maaliif isin fide like fanii maali fanii kasitu lezoon ta'e taarika jechuudha taarika achitti himanii fi taarika Tooman Jeerii akka malee wal fakkaatee arge viidiyoodha kanaafu diqqoo mee wajji haa ilaallu maatii jaalbuqqis kanallee diqqoo girrim nu jedhe beeta walumaanaata agarramnu mee afaan amaaraati ከስፖንዳው በላይ ላይ ወደቀ ወደ መሬት ወደቀ። ወደ መሬት ሲወርቅ ምላሱ ወጣ፣ አንገቱ ወደ ውስጥ ገባ፣ አንጀቱ ወደ ልቡ ውስጥ ተሰበሰበና በቃ የማይሆን ቅርጽ ያዘ ማለት ነው። እሱ አትላላ የማይሆን ቅርጽ ይዞ አንከጀዱ በር አከሚቲ ፊልሚ አከተ ወልዱ ፊሹፍ Tooman Jeerii ሰዎች ከዛ ተረባርበው ተሸክመው ወደ ሆስፒታል ወሰዱ። ያ ሆስፒታል ሲወስዱት መጀመሪያው ጌሻ ቤት ሄዶ አንገቱን ይውጣ ይሄ ጎድን አጥንቱ ይስተካከል ከዛ በኋላ ወደኛ ይዛችሁ ትመጣላችሁ ተባለ። ወጌሻው ጋር ወስደው ሴቲቷ በእድሜ ገፉ ናቸው ህመሙን አባሱበት። ከዛ jechuudha jaabura akti foto kanarraa dubbadhu. Okay. Maal jedha oda maali. Okay guyyaa cidha isaatiin maaltu guyyaa cidha isaatiin maaltu kana mara yaaddese laata gaafi fuula sala isinu yaaddoo itti isa qofa miti laal komentii hojii ilaalla jechuudha. Komentii tokko maal jedha zayitiin shunkurtiin daayipariin meeqa jechuudha ka okay santaatu laaftuudha qaala'iinsa jireenyaa yaadateetu fuutee jennaan jireenyi qaalaa asi gaafa jaartii fuute barakaa aksiisentii minaaminii waan akkasitti akka jiraa mitiisi oshee qaala'iinsa jireenyaa yaadateetu oshee dubrummaa fudhachuu yaadeessa. Akkana nama yaachisu sun. Okay. Maal jedhee inni nama yaaddeessu. Ani jenne komentii sana ton dubbisiin jedhe inni nama yaaddeessu. Okay. Kan nama yaaddeessu maali? Itti kasaaree fuudhee akka isheen
durba hin taane yeroo yaadatu akkana mataa raasa jechuudha. Liqii irra jiru yaadate dubrummaan naan argadhamoo nan dhabasin isa jedhutu yaaddesee jira. A'uudhu billah humnaan fuusisa moo namicha silaa maal humnaan jidditti beerra boode ishi achi taa'ee waa'ee qaala'insa jireenya yaadaa jira. Miskiin Allah miskiin jedhe Shaamiin bro. Okay kan galgalaa yaadaa jira. Kan galgalaa yaade garuu faa akka kaffeedhee kofluu qabatu deebar namaalee rafuuf cannaqaa ta'a. Maaltu akka qofaa bal'ifatanii rafanii gahaa waraa dhugaa jetteetun akkamti abshaala yoo yaa kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii jaal buqqis deebiftanii birrii sammaraa akka fudhattan abdiin qabaa. Torbaanitti aanutti wal agarra. Hamma dhuma viidiyoo keenya kana akka dallaalaa koomentii xaaxaa wal godhaan wajjin warri teettan galatoomaa. Qeeqa yoo qabaattan qeeqa keessan barreessaa. Torbaan gaarii isin jedha isin jaalataa jaal buqqis.